itaaleen guraamaayilee wayiiti bareedduu wayiiti si'ilii wayiiti dhugaan isin jedha hin bareedda akka ajaa'ibaatti na bareedda never isaaf hin dogoggoruuf kaalas bakka wanna barbaadu hunda asheeraa nan argadhaa maaliif kara biraa deeman dubartii wajjin rafteetii naan jette dubartii wajjin wanta jiru gadi fageessee maaliif ala bulte manchaa akka naan jette maaliif ala bulte ashamaa jirtanii kabajamtoota keenya fayyaa jirtanii daawwattoota koo kan addunyaa maraarra jirtan kan ani jaalattan isin hunduu kan chaanaalee kiyya hordoftan akkam jirtan fayyaa jirtanii xiqqoo isin jalaa mukaa'etan jira firootawwan kiyya xiqqoon qufaan qabee jira plus dammoo sammuu na dhukkubee jira dhugaan isin jedha dhugaa dubbachuudha ji'a lamaan kana ji'a xiqqamtee fi ji'a idaarii kana keessa jechuudha ji'a kana keessa ji'a lamaan kana hin jaaladhu dhugaa dubbachuudha na ndaaloo su'aala baatanii jechuudha ummanni hunduu kan qufaadhaan qabame qofa bichaadhatu jira akka tasaa ta'ee kaleechan qabame saayinasiin ofirraa qabaa naan jedhame caali saayinasiin ofirraa qabaa kun qufaa miti naan jedheetu yoo an xiffate dhugaan isin jedha automaatikaalii na qabe uga kaleessati bakka isin jalaa mukaa'etan jira plus immoo taalim hin dhufne sila hara dhuftiyyuu karaan cufamee jira waamuma kinoo lola ammaa kana ilaalchiseetu jechuudha karaan cuccufamee jira akkuma beektanii akkasumas immoo waamuma irreecha ayyaana irreecha ilaalchiseetu akkasumas immoo waamuma kinoo waqtii kana hin beektan nama jibbisiisa na karaan waan cuccufamee fi yoo boru karaan baname jechuudha boru dhufuu hin dandeesse dheetan yaada isheen mana jiraachuu dhabuu ishiitiif jechuudha baay'eedhaan isin jalaa goddaa'ameetan jira dhugaa dubbachuudha osoo isheen jiraatte shaayii zinjibila wajjin jechuudha walitti makteetu jechuudha shaayii naadiffisteetu dhadhaa wajjin aannan wajjin walitti makteetu jechuudha sila na kunuunsiti turteeyyuu agartaniire mana dubartiin dhabamuun isaa jechuudha akkamitti akka nama rakkisu jechuudha normaali duratti ala beetan tureyyuu qashirii adda addaa shaayii dhugeetan tureyyuu yaa'u shunkurtii adii keessa naa godhaati cafacafaatii naa fidaa jechuun hoteela keessatti baay'ee nama qaalessa osoo kan manaa ta'e osoo itaaliin jiraate jechuudha akkanan ta'u tureyyuu baay'ee isin jalaa hubameetan jira dhugaa dubbachuudha jechuudha wanta ulfaataa miti tureyyuu taalim jechuudha baay'ee akka abbadde dhugaa dubbachuudha baay'ee akka abbadde jechuun wannuma taraa jechuudha kun dhugaa dubbachuudha hojii seexanaati wannuma taraadhaan jechuudha baay'ee na ajaa'ibsiisaa jira wanna xiqqoo wanna taraadhaan akkamitti namni muufateetoo karaa mana ofiitti gala yoo itti gadi bu'ee yaadu jechuudha wanti kun baay'ee nama aarsa garuu jechuudha balleessan kiyya isa kana osoo hin ta'in jechuudha yeroo ishee wajjin wallolu yeroo ishee wajjin walloleetu jechuudha ala bahee jechuudha hoteelan bule ture so ana dhiisteetu maaliif hoteela bulte isa jedhu kana she is right kalas sirrii jette bakka yoo laalu mana akka fayyaa ta'u mana buluun qaba tureyyuu ala buluu kiyya saniif jechuudha isa saniif na taartee deemta akkuma beektan yoo ala bulta wanna baay'eetu nama muddata inni garuu nama akkanaati miti nama akkanaati miti wanna taraa wanna akkana jechuudha so haadha manaa qabu kara biraatti na yaaduu isheetiif was like big shame dha kun dhugaan isin jedha alan bulee akkuma nama kaanii jechuudha hoteela qabadheetan bulee bakka oga ishee fuudhee jechuudha oga ishee fuudhee booda jechuudha dubartii takka wajji wal qunnameetis hin beeku rabbis maallaan jedha kun jechuudha qisfatii guddaadha dhugaa abaarree hamaadha kun inna akkamitti kana na yaaddi kana na yaaduu hin qabdu turteeyyu sababni isaatis bakka anaaf rabbi jechuudha kan qaalii walii seenu tokkotu jira bakka anaaf rabbi jechuudha bakka haadha manaa kiyya sirriitti nan kunuunsaa dhugumaa namni wal lolaa walitti araaramu garuu balleessan kiyya maadha ala buluu kiyya saniif isheen maaliif ala bulteedha ala uga bultee wanti biraatti sin jira jettee todhaan ilaalcha dubartoota jechuudha dhugaa dubartoota jechuun bakka
karaa afuriin karaa dhibbaa yaaddan isin jechuudha. Ala waan bulee waan biraa waan tuqa isheetti fakkaate ta'e hin maraatte dhugaa. Na inni kun big shame dha dhugaa dubbachuudha. Akkamti kanaan na yaadda'an dumbulloo jechuudha. Dhugaa ishee waggaa afur moo akkan. Dhugaa akka ajaa'ibaattan jira akka ajaa'ibaattan ishee jaaladha. Nan maraadhaaf. Ishee malee hin qabu dhugaa. Dhugaa ishee fuudhee booda jechuudha. Wanti hunduu kan naa sirraa'ee dhugaa ishee fuudhee booda jechuudha. Barakatni hundu mana kiyya kan seene jechuudha. Especially jechuudha. Dhugaa ilma kiyya dhalchee booda jechuudha. Kan jechuudha barakatni mana kiyya kan seene jechuudha. Isin galee. So ani dhugaa dubbachuudha. Kara biraatti na yaaduu isheetiif jechuudha xiqqoo isheetti gaddee jira. Yaa sun inni kun jechuudha ammaluma keessan jedhee tayyaari. Ammaluma dubartiiti. Garuu dumbulloo takka jechuudha. Ani nama akkana godhuu mitiisi akkuma fuula kiyyaa agartan. Dhugaa nama jibe dubartii isheen ala itaalim guraamaayilee wayiiti bareedduu wayiiti si'ilii wayiiti dhugaan isin jedha. Hin bareedda akka ajaa'ibaatti nama bareeddi. Naaf bareeddi. Nama biraatti hin beeku. Anaaf garuu hin bareeddi bakka. Booqa birraa fakkaatti fuulli ishee jechuudha. Biiftuu barii fakkaatti. Baay'een ishee jaaladha. Baay'ee jechuudha. Isin galee laaleetu iyyuu jechuudha hin quufu. Akka ajaa'ibaattan ishee jaaladha. Osoo ishee jaaladhu kara biraatti gizee dhibba maaliif seexanni maaliif nan dogoggorsiisne? Never isaaf hin dogoggoruuf. Kaalas bakka wanna barbaadu hunda isheerraa nan argadhaa maaliif kara biraa deeman. So isa kanaaf jechuudha kan Itaalem jechuudha baay'inaan kan maaliif dubartii wajjin rafteetiin haan jette dubartii wajjin wanta jiru gadi fageenya natti minaan jette yeroo dabarte jaarsummaan gadi waliin booda jechuudha akkata isaa ta'eeti jechuudha irra deebi'ee bilbilaan dhiifama naa godhi yoon balleessi yoo dhuftummoo jechuudha luka keetti irraan kufan jee maadha garuu maadha ala waan bulteef keessi koo kan madaa'e haan jette. Dogoggorta moo dogoggore naan jedhe maalan dogoggoran jee maalan dogoggora siin ala wanna biraa waan godhu sitti fakkaataa hin jee bafitsum itaalem yaada akkanaa sammuu kee keessatti jechuudha hin teechisin hin jeen kaalaas sammuu kee keessatti hin teechisin maal taate wanta akkanaa yaadin hin jeen siin ala yoomiyyuu jechuudha dubartii wajjin rafu sina maal taate abaarree mana kiyya akka seenuuf barbaadde moo sana maalidhaan jeen na dumbulloo wanna akkanaan hin godhusi fudduraafillee jechuudha indoo dubartiin si'ilii fakkaatu osoo dhufteetoo hin beektaniiti wanna baay'ee namatti mula dhiiraa wanna baay'ee garuu rabbi halkanii guyyaa rabbiin kudhadhaa wanta akkanaa akka nan ilaalchisne jechuudha rabbi halkanii guyyaan kudhadhaa never. Baay'inaan dhugaa dubbachuudha addunyaa kanarratti jechuudha dhirsaaf niitiin kan addaan ba'an jechuudha. Ispeeshaalii haadha manaa isaan ala jechuudha dubartii wajjin yoo rafu chaw abaarreen hamaa mana keessanis sena barakanni ilaala barakanni mana keessanii hin badaa wallaloon halkanii guyyaa hin jira araqee hin jedhaa immoo maxaxee dhugaatii dhugee hin gala wanna baay'eetu jira jechuudha. እና ስፔሻሊ ኢታለም ባየ ስፔሻሊ አማ አኩማ ቤክተን ጀቹዳ ወር ሚዲያ እስን ጀቹ ሚዲያ ረ ጅርተን ዱበርቱን ባይና ነታሱፍተን ዱምቡሎ ነሸክቱ ገሩ ማሊፍ አለ ቡልተ ኢሰጀ ከናፍ ማለ ዱምቡሎ ወንተ ሻኪና ረትን ቀብዱ ጀቹ ባይና ማንት ገሩ ማሊፍ አለ ቡልተ መንቻካና እንጀት ማሊፍ አለ ቡልተ ኢፈማ ነምበለስ አማን ቦድ አን ነምበለስ አማን ቦድ ወንተ ከናን ጎዶ ዲተ ተወነደ isa kana walumaa galatti yaa kun amala keessanii amala dubartiiti baay'inaan yeroo ammaa kana dhirsaaf niitii kana addaan baasaa jiru jechuudha ala buluudha dhuganii sakkaranii galuudha akkasumas immoo fedhii haadha manaa isaarraa yoo dhabe jechuudha kara dubartii biraa deemetoo dubartii biraa wajjin rafuun I think jaalala manaaf qabu san jechuudha hir'isiisuu hin danda'a jedheen yaada qaxaleewwan kiyya lammata garummaa jechuudha lammata jechuudha wanta akkana hin godhu alan bulu malee waggaa afur keessatti aduu takka walollee hin beeku aduu takka jechuudha waggaa afur keessatti furutawwan kiyya na ani dubartii wajjinis hin rafne
ala buleetis ofii kiyyaafuu halkan guyyaa cannaqamaatan bulee dogoggora guddaan uume waan nafe haa ta'u nu gidduu jaarsummaa sin galchinu turre. Anyways kana barbaadde wantan godheefii jira mirga isheeti isa kana jechuudha. Anyways isa fuulduratti ani amma jechuudhaan qaaliin seenaa irra deebi'eetu wanta akkanaa nan godha hin yaadu garuu baay'een isin jaaladha isin kabajaa firootawwan kiyya dubartoota biyya alaa jirtan biyya arabaa jirtan kan na hordoftan isin hunduu jechuudha. Yeroo hundaa akkuma isin jedhu jechuudha. Baay'een akkan isin jaaladhu isin hunduu isin martu hin beektani baay'een isin jaaladha isin kabajaa. Warreen chaanaalii kiyya kan hordoftan ammalleen chaanaalii Didaa TV subscribe godhaa. Akkasumas immoo chaanaaliin sadii hin jira kan gurguramu yoo barbaadan karaa keessatiin chaanaalii kan monetize ta'e hin jira kan monetize ta'an hin taane hin jira. Whatever chaanaalii baay'eetu jira. Chaanaalii subscribe 96 hin jira kan 44 jira kan 4 jira kan 1 hin jira. Whatever እና ቻናሊ kan warri bitachuu barbaadan karaa keessatiin duwwaa 9 lamaan haaloo diditti naan jedhaay yaada jiru jechuudha. Yaada isin fayyadu yaada isin barbaadan isinitti himuu danda'a. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaji qaxaleewwan kiyyaa lammata alam bulu dubartii wajjin rafte naan jette ani rafne anaaf rabbitu beeka injiru mee baru wannoon karaa yoo baname jechuudha hin dhufti bakka yaada jiru isin riikardii godha horaa bulaa baay'een isin jaaladha isin kabajaa nagaan jedhaayi dhugaa yoo isin waliin haasa'u xiqqoo amma fayyaatan jira sammuun kiyya amma shaayinitti dhugaa anyways nagaan naa jedha horaa bulaa ciao.